Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle suda isagara bintu dana damsun gochi afanama hindubanes edukan hapan odu ijo saxanaf qamnun sinitema jalqabarratti qondaalonni adda bilisummaa Oromoo jaha lagannaa nyaataa guyyaa 10 booda miidhama hamaaf saaxilamanii guyyaa kaleessaa gurraan dhala 11 bara 2022 hospitaala seensifamuu isaanii maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo baay'inaan jaha ta'an kunneen kanaan dura manni murtii bilisaan isaan baasuus humnoota poolisiitiin ukkaanfamanii bakka maatii fi abokaattota isaaniitiin wal qunnamuu hin dandeenyetti ji'oota 4 oliif tursiifamuu isaaniitti mufachuun diddaa lagannaa nyaataa guyyaa 10 dura akka eegalan miseensi maatii OMN dubbise ni hima. Qondaalonni kunniin duraanis qabiinsi gaariin waan hin godhamneefiif miidhama keessa turan kan jiru miseensi maatii Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise kun erga nyaata lagatanii asammoo hedduu miidhamanii sadarkaa yaaddeessaarra jiru jedhee jira. Ijoo keenyatti aanuun labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti kaa'amee haqamuu qabaa jedhame. Yaaliin araaraa akka milkaa'uuf labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti labsame ni kaafama abdii jiru akka qaban gamtaa Awurooppaatti bakka buutuun gaanfa Afrikaa Anneetee Weber dubbachuu isaanii Afrikaan News gabaasee jira. Anneetee Weber rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa irratti Abiy Ahmad dabalatee qondaalota sirnichaa wajjin dubbachuu kan gabaase Afrikaan News labsii yeroo muddamaa labsamee tures guutumaan guututti kaasuudhaan nagaa buusuuf haalli ni mijata abdii jiru akka qaban barreessee jira. Wallagga bahaa aanaa leeqaa dullachaa ganda baandiraa jaamutti waraanni mootummaa abbaa ijoollee 8 nama Dassaalany Kamisoo Cawwaaqaa jaamu mana isaaniitii qabuun ajjeesuu isaanii maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Ganama kaleessaa humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana isaatii kan fudhatame obbo Dassaalany Kamisoo halkan edaa magaalaa baandiraa dudduubatti geeffamuun bakka laga Moonyee jaamutti ajjeefamuu isaa miseensonni maatii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Ajjechaa nama kana irratti raawwatameef mucaan kee Daggafaa Dassaalany bosona jira sababni jiru dhiyaachuu kan ibsan maatiin yeroo garagaraatti mucaa kee dhiyeessi maallaqa fidii jechuun waraana mootummaatiin dhiibbaan garagaraa irra gahaa turuu ibsanii jiru. Xiqinnaa fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Sireetti dargaggoota 2 ajjeesuu jiraattonni himani. Yeroo dheeraaf mana hidhaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhamee dararamaa kan ture dargaggoo Dhaabaa Dheeressaa obboleessa keetti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun mana hidhaa Giddaa Ayyaanaa keessaa baasanii ajjeesuun reeffa isaa gatanii. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Sireettis fiinxaaleeyyiin Amaaraa dargaggoo Biqilaa Ejjetaa Kitilaa jaamu rasaasaan ajjeesuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee murna xiqqoo dantaa dhuunfaa tarkaanfachiisuun butamuun isaa mana marii magaalichaa keessatti gaaffii kaasuun dhagahame. Haalli magaalattii keessatti deemaa jiru faallaa hojimaataati. Seeraan ala murni xiqqoon aangoo mootummaa fayyadamuun saamicha lafaa fi qabeenya biroo adeemsisaa jira. Maqaa qotee bultoota Finfinnee irraa buqqaaniitiin maallaqni guddaan baasii taasifame bakki seene hin beekamu gaaffiileen jiru miseensota mana marichaa irraa ka'anii jiru. Kana malees haaromsa gamoo bulchiinsa magaalattii irratti qarshiin biliyoona 2 fi miliyoona 200 baasii tahee jaame hojii hojjetameen kan wal madaaluu miti. Hojiin haaromsaa kunis caalbaasii malee karaa iftoomina hin qabneen dabarfamee waan tureef koreen dhimmicha qoratu miseensota mana marichaa keessaa ijaaramee gabaasni dhiyaatu qaba gaaffiiwwan ja'an ka'u maddeen bulchiinsa magaalichaa irraa OMN'tti himanii jiru. Dararaan lammiilee Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an manneen hidhaa Saawud Arabiyaa jiran irratti raawwatamu cimee itti fufee jira.
Dubartoonni abbaan manaa isaanii iddoo adda addaatti kanaan dura irraa hidhaman yeroo ammaa mana hidhaa Shagaraa Jaamu kan magaalaa Riyaad irraa kiiloomeetira 100 fagaatee argamu keessatti hidhamanii reebichaa fi dhibee garaagaraatiin gidirfamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Riyaad Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Kana malees mana hidhaa Xariiq Alkarjii dabalatee kanneen biroo hedduu keessatti dhalattoonni Oromoo fi lammiileen biroo hedduun dhukkubsatanii yaala dhabuun jireenya du'aa fi jiruu jidduu jiru. Kanneen lubbuun dabarte ammoo awwaalcha dhabanii reeffi isaanii gatamaa akka jiru himamaa jira. Mana hidhaa keessatti namoonni rakkoo isaan irra gahaa jirtu viidiyoo waraabanii addunyaatti mul'isan eegdota mana hidhaatiin addatti reebichi hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu fi kaawwaniin adda baafamanii dhabamsiifamaa jiraachuu hidhamtoonni himatanii jiru. Walqabateen addi bilisummaa Oromoo dhimma hidhamtoota mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiranii irratti ibsa baase. Abaawoon ibsa baase kanaan haalli qabiinsa hamaa mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota Oromoo fi lammiilee Itiyoophiyaa biroo irratti itti fufiinsaan gaggeessaa jiru baay'ee na gaddisiisee jira jedhee jira. Imbaasiin Itiyoophiyaa biyya Saawud Arabiyaatti argamu miidhaawwan godaantota Oromoorra gahanii fi lubbuulee sababa kanaan dabraniif itti gaafatama akka fudhatus akeekee jira. Birootiin bilxiginnaan naannoo Amaaraa maallaqni paartichaa qondaalotaaf kennamuu amane. Iccitiin paartii bilxiginnaa Amaaraa tibbana karaa miseensa koree giddugaleessaa paartichaa bahuu hordofee qondaalonni bilxiginnaa naannoo Amaaraa maallaqa paartichaa fudhachuun dhugaa akka ta'e ibsa baaseen akeekee jira. Ta'us qondaalonni paartii bilxiginnaa Amaaraa bifa liqiitiin maallaqa sana fudhate malee akka jaamee addaan hin qooddanne jechuun haaluuf yaalee jira. Ibsi bal'aan bilxiginnaa naannoo Amaaraatiin bahe kun miseensa koree giddugaleessaa bilxiginnaa fi yeroo ammaa koomishinii farra malaamaltummaa federaalaa hoogganaa kan jiran obbo Tsaggaa Andargee humni Tigraay yeroo lola jabeessanitti qondaalonni bilxiginnaa damee Amaaraa qarshii miiliyoona 60 qooddatanii miliquuf ture jechuun tibbana saaxilanii turan. Keenya xumuraatiin miseensi gameessi adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaa Oromoo kan ta'an adde Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyi tasa dhukkubsachuun guyyaa kaleessaa biyya Kanaadaatti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii. Adde Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyi ona Jaaja aanaa Malkaa Bal'ootti abbaa isaanii Sheekh Muhammad Aliyyi fi haadha isaanii Maymuunaa Sheekaa irraa bara 1957tti dhalatanii. Keessattuu caayaa dubartoota moggaasa gooticha Oromoo Elemoo Qilxuun moggaafame hundeessanii dubartoota Oromoo ijaaruun akka qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhatan taasisuu keessatti nama shoora olaanaa taphatan akka ta'an seenaa isaanirraa hubachuun danda'amee jira. Lubbuun dabruu nama kanaatiin walqabatee addi bilisummaa Oromoo ibsa gurraandhala 10 bara 2022 baaseen adde Karimaan konyaa gadaa bilisummaa Oromoo utubuu irraa kaasee hanga lubbuun isaanii dabrutti qooda olaanaa kennuun dirqama isaanii ga'umsaan miseensa ba'ataa turanidha jechuun gadda itti dhagahame ibsee jira. Oduun ijoon irraaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee